Raallee fagaan inni sodaatiin ni dhugama. No, kama dhugaa yeroo sanitti yeroo dura karaa seegarreessi dubbisnee mere. Yeroo dubbisnu san hin boodne beekte lafa lallaalaa saalfataa nu dubbiste. Kazaa lakkaa haadhi faate nama nagaa jedhee achuma raasii hordofu eegale. No, cosa che barbaadi. Guyyaa gaafa bakka hidhati nama sanne kootas jennaa nama bakka hayi maasi lamaan inni waan Yaasin ni qaba yaa. hin qabaa qoyyee dhaabadhate. Hermana moditara isombene moditara skanni jaar. Jaarsaa waliin na buusuu deema ummanni kun jala yaa'ee kanaaf seenuun barbaanne. Yaa dhiyoo tana tokko faana sirraa dhorkee barii namicha afaan hin gilfaa barreessa. Waa'ee ittoo kamaa raadha. Riphee lolaa jala deeme. Baay'isa bu'ee bar namni namni simbeene si barreessa koomatti barreessa. Nooti hata Wallahi. Wallahi ijoollee keenya furuma beekutu siyaara. Maal jettee himu? Nama beeku barru maqaan taane faa banateetu waan argina waan jedhamu. Kilippina jimaan naa barreessite kun maal jedhamee yaa mu'aas kiyya wayii wal balaa xaxxam jennee achisi baafanne. Miss you sister. Where have you? Aniyyuu takka tana jalqabeera. Eessa turtee si yaadee jaarti? Oh, Najma. I'm here. Kanjele pangu kasi para chuju ke kaisani solma ke taha. La wallahi Kasi para chuju ke kaisani solma pakka talab. No. What? Sinja dalam kita tinggal pada kata be itu tanah dubat sinja tak kasih. What? Hai, baru one of you bar English ni beiti ni moody kawat cile. One of you ni beiti. Wallahi beku. Beku san nungana saya balik an English beku wallahi. Timbarin lagi. Arabanya kata panoro moti beku. Hinda English ni dah. Arabanya mana madame timbaran ni. Animbe Arabanya mau apa panoro moti beku. Arabi yang kue TV tak ada tu kabiya kan nanti bar insyaallah so aja wa syukurti nabi cisi saya naga cisi tu dia. Mana dah sih kesan? Amma nuti Amerika aanenne taasii maallaqa baafne Ingiliffaa baranne israaf taanee khasaarre jedhe. Asitti nasaa baratta kamaal goota waa kafaltee baratta. Shadi bro. Iskuula seenteeti immoo. Seene barachuutti hin jira. Amma kutaa tokko seentanii ABC jettanii. Ani gisee dura dhaqu saalfachaa dhaqee jedhii garuu gisee dhaqu nama gurguddaa achi keessa jira. One of you might start. Ibsi shama darbitaniin okay na darbin. Ibsaan baruuf maa seeni galcheeni jira garuu namoonni waliin agarra. Na darbin. Baay'isi godhee jira. Maali si urgu? Ramadaana keessa baafadhuutu jalqabe himu. Nuti Nah, dhalaa nuti afaan hin qabnu gaa. Ibsa. What's up, man? Wallahi gana arafate kam naga Muaz imu hada fate Yasin nagaan jiraadha. Eessa deemtanii? arafate raftu saat indeme Diaspora anne kabaju garaagatta itali. Deem bakka dalileeshe. Ibsa. oh what you saying boss good Haadhi faatee invaayisii gootee jirti. oh arafate mumbe tu bara ora wana jaiba dia arafate sana bar Egypt target undum besen garu Now you gotta, bro. Touch what you. nah bro it's, you know the thing is there you know the thing is like the people get famous like even so you're gonna get mad you know what I mean Bro, miskina garu siin kasi miti. wallahi miskina but I don't close to them man that's like most of the people like You gotta close the hair, bro. nah listen
most of the Oromo, they go like 20,000, 30,000, like 500, whatever they have. They think they are the best. They think they are the top Yaa level. imutti rabbada iPhone kana qabatte ingiliffa kana yoo hiika isaan Garuu You know what I mean? That's why I never ever in my life, the clothes that people have, even 20 million, 20,000, I'm Haadha not gonna baasii wal-gariin uffata tokko faranjii januu seensifte mono afaan No, oromoo. I don't ever. Haadha Mali baasii beta, listen, mali beta rakkina keessa. Warra amma dhageeffadhaa hundi keessa. Rakkinni warra feemasii fi jinnii fi jedhu kan. Rakkinni keessa maal beeta? dhaggeeffannuun utuu sitti himna maal No, no, I dhaggeeffannu Yaa dubbatu dubbii looganii gara no, looganii. no, no, wallahi I don't miss no. Nille waan jennee like yaada mataa kana maamata keenyaatti dhibba bita. dhasa Nabaasi tina takara. Sigalame. No, haa dubbatu dhiisi. Rakkinni ummata warra kuma kudhan irraa kaasee egaa kuma dhibba shanii qabu. Maal beeta? Wallahi nama muraasa maa dhafaatiin beeku. Ifama dhafaatii guddaan beekuni. ati rakkoo biraa haasoo In tabbata. ibsisaa That's why I hate. No, ijoollee ibsa. talba liqimsee dhufe Dhugaa isaati maarree akkasuma. Ibsa haadhi baatee hedduu akka miskiina. No, Walaan sanii haati miti miskiina, bara no, si gaafadha ibsa. Yo. Ibsa rakkina isin qabdan isin himu. Isin fakkeenyaaf warra fooloon keessan kuma dhibba ta'ee kuma dhibba tokko ta'ee kuma 50 60 achii illee ta'ee jechuudha. Rakkina keessan tokko isin hima. Rakkina keessan bicha yoo son taane walumaa galatti rakkina Oromoon qabdu tokko. Yeah. Nama tokko beekamtii malee beekumsa kennaniif. Fakkeenyaaf fooloon kiyya kuma Thank you, Golato. Arafaatee kabajamtu. Akkas kun amma dubbiin sana achiif deema barre afaan xiqqoo afaan Nadageeffatu jechuun isin feemasa bichaa irratti qubata osoo hin taane fakkeenyaaf fooloon kiyya kuma 600 beekumsi kiyya yookaan si'ii fooloo kuma 5 hin ga'u. Si gala tokko san lammaffaa taree deebi'eetiin mee yeroo wama kamiinuu gizee laalteetiin jettu fidanii dhufanii akka waan feemasni kun waaqa ta'ee fidanii luka feemasaa irratti uf kuffisa namni. Luka feemasaa irratti fidanii. waan qofaa miti haadha baate Yeah, listen, me ati haati faati dubbatu beeta. Majority dubbachaa dhaggeeffadhuuti eegasanii dubbachaa. Ati jechuudha ana kufuu osoo hin taane akka kiyya sanitti yookaan ammoo waan si fakkaate tokkoon waa wayitiif jedhee na baasime. Fakkeenyaaf namni kamiinuu dandeettii yookaan ammoo bakka waa wayii qaba waan re'aatti godhu wayii sammuu isaa keessaa qaba haa walaloo ta'uu diraama garaagaraa hojjechuu haa ta'uu qoosaa garaagaraa haa ta'uu waa hedduu of keessaa qaba jechuudha namni kamiinuu. Dandeettii ofii qabu san of keessa gadi cabsee rakkin nama kennaa maal godha dhufeetiin taa'ati qabdu san gogummaa ati qabduuf wallaalummaa ati qabdu san mataa keessa gasi dha'uu dhufa. Hanga wallaalummaati yaaf gogumtii hanga san mataa keessa ganna dha'uu dhuftu yookaan ammoo lukatii irra dhaabattee ana jala kufuuf dhuftu dandeettii tantee saniin ol baatee akka na hordofan sanitti namni akkasii hordofu taa'uu qabda malee hordofaa kiyya taatee deebitee ana waa jechuun sirriiti. Angkan No, no, yaadi kee yaada bareedame isiileen dubbachuuf jettu mucateen dubbatuuf cinqamte yaa dubbatu dubbadhu. an dubbii xiyyaa kennee fi namootuma seentee wannummaan ingiliffaan muudinuu rakkabattuuf maali Okay, si deebisa. Amuudiin qaban muzeetu waan jedhe. dhiisoo afaan warra gandasanii keessan goone Okay. afaan isaatiin haase Deebisi deebisure. Deebii barbaadda? Yaa deebii deebisiif. Okay, cool. Deebisi deebisa muzeetu waan gaafatee maal badde maal jennaan muzeef deebisee san dhiifama. Anamma jecha haadha faatee jettirratti like ani akka nama tokkotti akka mataa kiyyatti nama waa feemasii fi maal jenna nama takka foolollee hin qabu foolollee hin kabajaan illee nama dubbisu maaliif dhimma kiyyaa miti akkasiin jette sayyoo isiin karaa fi beetuun feemasii taate isiif bareeda isiidha jala sii ta'uun barbaada galee wanni hin barbaadde isiin goote sii ta'ee jira garuu maal beetan jiriraalee walitti qabdee ilaaltu mii gadi qabii ilaalle an nama fakkeenyaaf ifii kiyyaa yeroo wayii Soomalee keessa Jarmanii ture walaa nama wayii argee sheeminna qabe in saalfadhe hin beekamu caasan beeyaan ilaala amata sadii moo akkana waliin turaa ture Jarmanii keessatti amata sadii jechuun akkuma tiktookiin 2018 kana dhufee akkas maal jedhee waan akka 30 yeroo waan akkasii wayii qaba waan inni namaan jedhu ilaalee wayitana arge garuu abboo sirrii jettee reewwanni kun maali eessa akka turte yaadattaa jedhee jechi inni namaan jedhe san laalaa sila namni biyya faranjii biyya guddatteetti namaa miti sareenuu miliyoona qabdi namni. Bara Oromoo kenna gowwaa kana malee barri. Fooloo muudii isin qabannaa isinis biyyuma faranjii muudii wallaan ammoo biraarra qabatta malee ibsaa karaa inni bahillee dhagartu narra qabatu miti ati fanqiiseetiin sirra qabadhaa'u.
Safara muditti illee agartoodha. Ayyoo qabatee dhaadhu maa narratti ibsaan kaayiroo dhufee ture bariimu. No. Ni dhufa dammoo akkasii. Majority kaayiroo beekan suuqa jaara faanii jiru kumpaa beekara. Ibsisha. That's true, yeah. Ibsisha dhaggeeffadhu. Ati mudii qofaa miti mudhiin sirra qabachuudha. You're gonna cook you, bro. Akkasii jedhee. I'm not gonna say nothing. Wanta kan jedhan. Ani jibtillee argee beektaa warra beeyna hin jedhin malee museellee hin beeka. Anillee hin beekaa beeyan sagoo two time. By the way, waan ofii dubbisuu qabdu ture barati. Walaa jechuun musee eenyu haadha faate yeroo tokko dhiifamu wallahi haadha faate.